Hi guys, har'a wanta kan isin qabadee dhufee jira. Innis maali yoo jettan akkamittiin akka viidiyoon keenya TikTok irratti viral bahuu danda'u isinitti mul'isuuf jedha. Viidiyoo kana dhageeffadhaatii hanga xumuraatti dhageeffadhaa. Yoo isin viral bahuu baate didee deebi'aatii na gaafadhaa. Jalqaba irratti wanni isin godhuu qabdanii tokko maal ta'uu qaba tokkoffaa irratti saawundiin isin fayyadamtan saawundii vaaraalii ta'e yookaan vaaraal saawundii kan jedhu TikTok irratti sarchi godhuu qabdanii. Lammaffaa irratti viidiyoon keessan san immoo viidiyoo baay'ee nama bashannansiisuu fi viidiyoo baay'ee nama barsiisu ta'uu qaba jechuudha. Isa kana lameen fayyadamtanii viidiyoon keessan yoo vaaraal isiniif hin baane deebitanii na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun guys amma karaa isin barsiisutti deemaa na hordofaadha na faana bu'aa akkaataan ani viidiyoo kana isinitti agarsiisuun akkamittiin akka saawundii vaaraalii akka itti fayyadamnu isinitti agarsiisa. Akkaataan ani isinitti agarsiisa kanaan fayyadamaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Gootu viidiyoo gara viidiyootti adeemnu. Okay guys, viidiyoon kana fakkaata. Erga waan isin jedhe kana raawwattanii booddee viidiyoo keessa yeroo aad godhuu deemtan yookaan viidiyoo keessa waraabuuf deemtan giraafii TikTok keessanii deemuudhaan haala kanatti bitu eeganii akkasitti isinii bane booda iddoo aad jedhu tuquudhaan aarii godhatanii yookaan viidiyoo haaraa waraabuudhaaf innaa deebitanii ammoo viidiyoo duraan keessaa qabdan iddoo kana waraabachuu dandeessan yookaan ammoo aadiidhaan haaraa amma waraabuu dandeessanii jechuudha. Eegasii booddee immoo erga viidiyoo kana waraabbattanii booda yookaan viidiyoo keessan aad gootan booda gara kanatti dhuftanii aad saawundettanii akkasitti erga aadirra godhatanii viidiyoo keessa waraabdan ammallee deebitanii yookaan viidiyoo keessan ol baafatanii booda viidiyoo saawundii duraan jiru san dhiiftanii aad saawundii iddoo jedhu kanarra tuqxanii isa booddee asirratti iddoo sarchi jedhu kana tuqxu kana booda asirratti maal jettanii barbaaddanii viral sound jettanii viral sound akka kanatti viral sound jettanii viral sound jettanii akkasii barreessitu akkanatti isinii dhufa viral sound on TikTok 2025 yookaan tradingii viral sound trading kan jedhu kana filattanis bareedaadha. Innaa ammoo kana filattanis bareedaadha. Eegas booda viralii kanarra tuqxan jechuudha. Viral TikTok soundii kana tuqxanii akka kanatti isinii fidaa jechuudha. Viidiyoolee saawundiilee jiran keessaa kan yeroo ammaa baay'ee TikTok irratti populaar ta'aa jira yookaan gaggeeffamaa kan jiran jechuudha. Kunoo Sunrise jira, Akkam Beautiful Day kanneen jira. Isaan keessaa kan namoonni baay'een viidiyoon hedduun irra waraabamanii jira yoo fudhattan amma fakkeenyaaf kunoo akkuma argaa jirtan kana kunoo isii akkanaa kana jechuudha. Namoota hanga kanaan akkanatti kataate kana godhachuu dandeessanii jechuudha. Kaan immoo kun namoota gana qaba, namoota miiliyoona 6 akkas qaba. Kana keessaa baay'ee qabu immoo isa kanaaf baay'ee qaba jechuudha. Kana booda isin maal gootanii